zaalimni akkasii sunniini warri gartee dachii tana gubbatti saba kana xiqqeessitan. Sheekaa roobee barii qashin akka keessanii kanaa miti ilmi qoma jira kata'ullee nama deebi'ee bartoobatee yaa rabbi yoo jedhe ilmi qomaa qaba bara. Ni kabaja namni ilmi qomaa qabu. Yoo jallatellee si jaahila kanaa miti ka sirreessu barte. Aalimatu sirreessa bakka dogongoon. Wallaalaa dhagarte. Jaahilli jaahila rabbi jedhe wallahi. Jaahilli nama sirreessu wallahi. Maal isin godhe? Waan fedhe haa dubbatu. Waan fedhe haa dalagu. Maal lafti isin dhiphatti? Maal hirriba dhabdan? Yaa'ii sooshaal miidiyaa irratti bahaadhiyaa kaabaa kibbaa. Waca wal jalaa kunu. Siisiniin kun akkanumatti akkuma sooshaal miidiyaa gubbayyaatan kana yeroo kaan illee dhiiraa isin jagnaa. Baaxiluma akkanaa kanaa qoshaashaa. Haganuu tokko sabni keenya gabbu'aa akkanaa kanaa sabni keenya ilmaan akkanaa horaa jirti Oromoon. Namni sabni kun xiqqaate sabni kun cabe rakkoo saba kanaa furra jenneeti dhamaan asii achi gartee xiqqaa guddaan isin wanni isin daladdan waan saba kana diigu. Namni sabni kun aayyoon teenna du'aa jirti saamamaa jirti. Ilmaan Oromoodhaa gamaa gamana baatee ibiddaan wal gubaa jirti. Diinni nu nyaachuun as deemu jira. Akkam godha jedhee ilmi namaa hirriba dhabee sa'a 24 dhama. Kamiin tana cufna jedhee isin gaddeebitanii mee akkamitti ilaala wanni hadha kana caalu jira baroo nadha ajandaan silaa baroo osoo nama rabbi amane taate baradha wanni hadha sheekaa roobee irratti isin oofaa jirtan kun bar waan gabbaatee olumaayillee iyyitee bar addoon olumaayii teenallee waan rabbiin godhe maaliif wal dhaabanii isallee qabanii dhaabanii bakka doongore sheenyi kun bakka inni hin taane sheekoleellee garree miidiyaa gubbaa baanii qeeqan jechuudha innaa lillaahi wa innaa ileehi raaji'uun bar namni tokko baatee lallabdu bar nama harka hin jirre achi bahi hin agarre mee haa dhagahu waan kana itti ergaa argitaafi. Warra magaalaa takka keessa taa'ee wal beekutu miidiyaa banatee gamaa gamana mana tokko keessa taa'anii wal arrabsan. Durriyyee ijaaranii ammoo sheekoleen awwaa isinii madhagaa waan asin dura isinii morree peejii na hordoftanii beeytanii. Mallaqa olii gaddeemtanii namarraa nyaatina innuu zorii zulmiiti. Wariin gartee ijoollee biyya aramaa boochisanii guuran. Mallaqni miskiina osoo haadha abbaan gargaarre. Ibar haadha abbaan akkatti jiraattu nutu beeka. Akkatti biyya arabaa ergitullee warri ergu nu beeka ijoollee sana. Haadha abbaan rakkoo keessatti loon gurgurte balbalaa waan qabdutti kutatte ergite nama lama irraa nyaata. Warra maqaa gargaarsaatiin irraa nyaatuuf durriyyee gartee si fuuna jedhanii mana si ijaarra jedhanii irraa nyaatan haadha abbaan waan isaan keessa naanii gartee isaaniif rabbitu beeka jechuudha. Gandi isinillee ni beektanii haga kunoo gabbayyaadha gandi wal bakka hunda bayee ummanni keenya iyyaa jiru gahe u'u jedhee iyyaadhaadha ummanni keenya. Maal taatan? Intalatiyya biyya dhabaa ergee isiillee dhabee horiillee itti baasee maraa dhabee kasaaree jedha. Kaani gartee ebaltu na nyaate. Bakka kana sheekolee teenna waa dhaabanii yaadattani. Taa'a lakka hujii gartee kalee nafxanyaan nurra daladde isinirratti hin dalagini durriyyeen taa'a jedheenan. Waa isin kennanii boru isin mataa keessa isin qo'ani. Waa isin kennanii boru saniin mataa keessa isin qo'anii salphattanii lakkaa taa'a jedheen hin jirtu shari'aa islaamaa keessatti illee tuum horiin tokko yeroo dhufe haraamamu halaalaa laallachuu qabda. Seenaa tokko biyya faranjii kanaa gadaqeen Ameerikaa namni wayii nama kutaa arsii kana rabbiin jazaa isaanii jannata naa kafalu abbaan gaariin akkasii mucayyoo isaaniittu isaan nama sheekaati Ameerikaa dhatte. Ameerikaa dhattee mucayyoo horii ergiteef mucayyooti ebaluuti yaa maal daladdaa jedhaniin horii sii ergee abbaa fudhu jennaani maal daladdaa jedhaniin abbaa maana gaafatte jennaan yoo ati haraama dalayde an haraama nyaadhu takkaan nyaanne rabbillee naan hayyamne shari'aalleen gaafadhaa jedha eessaa fiddee horii sanii haraama moo halaala irraa fiddee adda sirraa ilmoo isaaniitii diba. Abbaa kiyya hojii akkanaa dalagaa jedhanii akkas ta'u horiin biriin seennee mi'ee namni gariin mana farshoofa dalagee fidaa namni gariin sareefa dhiqee fidaa bartee bakka hin taane dhaabbatee fida namni gariin dubartii dhiqee eeka haraama sun dhorka namni musliimaa tokko owraa dubartii yookaan dhiiraa argee dhiquun haraama irratti kanatu dhufaa hin ta'u jedheen hagas takka uf eeggata gartee namni haraama irraa baqatu hagas takka ilmoo isaati hayyee mucayyootii jazaa rabbi si haa kafalu barakaa rabbi keessi haa kaa'u
na gammachiisanii liqimsine jechuudha. Waa'ee durraa bare. Hagas takka laallachaa jirra laallachaa hin jiru. Tokko tunta rabbiiti. Akka namatti yeroo namarraa waa fudhatte bes nama sanii dutuu qabdaati. Salaatuu fi qabda jechuudha. Bakka irraa waa buttanillee laalaa. Bakka irraa waa fuutanillee laalladhaa. Bakka irraa waa fuutan laalladhaa. Ijoolleen teessa isii waliin saalfatti, isii waliin saalfattan, boru haqa dubbachuu hin dandeettan, dhugaa irraa lugaamamtaniiti. Jiruun ilmaan teennaa baddii jechuu boru. Adda sheekoleen biyya faranjii jirtu garii bara fatwaan kenninaa jedhini. Warra biyya faranjii jiru olumaayii fedhe yoo ta'e bara fatwaan kenninaa jedhini. Maali beektu? Yeroo hedduu salphatan. Akkamitti? Jaartiin isaa mataa qullaa deemti yookaan fooxaa uffattee deemti. Jalbaaba uffadhu yoo jedhe. Adda gartee rabbiin samii torban irraa aayaa quraanaatiin rabbiin akka dubartiin gartee rabbi amanteef nabi rabbiiti ala salaatu wassalaam dubartii teetiif dubrateet akkasuma dubartiin attiif guyyaa qiyaamatti amanteen jalbaaba uffadhu jedheen tan amanneen uffattu jalbaaba gartee warri jalbaaba uffarroon amanin amante dha rabbiin kenna subhaanallah wa ta'ala. Kana kaa namni warri biyya faranjii kun akka kenna kanaa miti. Diinii yoo qabate ni qabata yookaan biraa lixa. Tana duuba yeroo isheen ol kahee inni qutubaa godhee gartee aayaa tana yookaan irra fidee akka fidettu haa ta'u qutubaa keessa harkaa seentee inni dhufe yookaan mucayyoo isaatu qullaa deema yookaan jaartii qullaa deema. Sheek hay aayaan tun isinii dalagdi jettiin kaa warri adiin biyya faranjii kun namni quban qabu ijoolleen dardar achi dhalte kun fa'a. Maal deemsa reema? Yoo jedhe teetu qullaa deemta akkamiin ta'a? Rabbiin kaa maal jedhe? Waan ofii ittiin dalayne namatti himini jedha. Iban rabbiin kenna waa fide gartee ati quraan ooluma kaatee bar haafizaaf yookaan ati aalimaaf hin himtu bar dura ofii itti dalayda. Waan ittiin dalayne namatti himini jedha isinii galee. Kanaaf wanni isin dhaquu barbaade maali? Jarana tun iyya keenna badii teenna ka gartee olumaayin teenna keessaayyuu uummanni musliimaa gabbaanee iyyinee u'uu jennee wal qabnu jechuu gartanii. Siyaasa tanaaf iyyaatuun baaneen keessaa takka tana wanni iyyinu. Kanaaf sheekaa roobeerra rabbi sodaadhaa ittaqillaa rabbi sodaadhaa nama kana quraana ilmii jira haa dubbatu dhiisa. Haga waa isiniin hin jedhinitti haga isin arrabsee waan jedhin nama kana ooftanii diliin naxxanii waa isiniin jedhee isallee karaa irraa baaftanii zaalima karaa irraa baasuun ta'ina. Nama kana tuqina dhiisa. Dogongora yoo qabaate isheen kun namni itti aanu namni kun aalima nama ilmii qara'e nama waa beeku isinumatu bara warri isinuma kanatu argufaa bara asiin dura sheekaa baalee zarraaf jedhee ka dadhaballee isin. Mustafaa takkaa sheekallee kaanillee faarsuu gartanii nam tokkollee ibaluun kun osoo faarsi adeemu faarsa beektan. Nama akka Shee Amiin Ibiroo fa'a, nama akka Ustaaz Ahmaddiin Jabal Abuukee fa'a, Yaasin Nuuruu fa'a. Warra haqatana. Laal baaxilli jedhu wanta akkatti hin seenne. Takka warra dalagatee xaafu dafqa ofii xuruurratee jiruu fi oofatu gartee. Diinii dhufan babbaqasanii lafa kaayan. Haqarraa akkanan godhan jechuun si galee bakka fedhe yoo dhaqan. Asii achi deemanii harka bakka hin taane hin kaayan. Islaamummaan akkas gosaan gandaan amantii namaan hin deeman dhugaa warraa gadi hin dhaabbatan. Siyaasaa baradha namni gadiin as deemu isheen siyaasaan dalaguu jira. Ulumaayii gurguddaa warra gartee asii Makkatul Mukarramaa keessatti diinii kanaan dhaabbatan warra sanniintu siyaasaa gartee qabsoo Oromoollee deeggaraa turan. Warra dirree qabsoo keessatti deemee waa godhaa ture. Nama kanarra guddaan isaa warra qabsoo sana dhagayyaatan maatiin isaanii dirree qabsoo kana keessatti sareen isaan nyaattee jechuun galee. Namoota ilmii beekan kanaaf namarraa bu'aa. Yeroo isin akkana gootanii warri isiniin faallaa jiruuf diiniin faallaa keenna jiruuf jibbaa keenna qabu harka isinidhaa jechuudha. Laalaam waan asirratti dalagaa jirtu naftanyoon warri amantii biraa waan dalagaa jiran laala. Nama tokko galgala kana meeshaa garii bitee dhufee waliin seeni. Waan irra walitti kaafnee meeshaa wayeen garii bitee dhiirti waan akkasiin bitti naan jedhee diiniin keenya gartee kanaa miti waan akkanaa godhaa dubartii haadhurraa teessan gargaaraa jedhee waan naan jedhe kijiba diiniin keessan naan jedhe. Raayii jedhanii makiinaa Itoophiyaa biyya kanaa oofa. Mirga dubartii illee nu eegaa isin warra wal nyaatu kanaa minaan jedhe viidiyoolee babbareena gannaqe. Gariin viidiyoon arginu waan an quban qabne hedduu namni guuree deeman laala. Haga siyaasaa sadarkaadha musliima ittiin ka'an gurbaa kaamadeen gadda kiristinnaa kee as deebi'e kanaa fi waan hedduu kenna nama kennaa kana wali hidhaniiti hatta mana amantii keessa siyaasaa irraa oofatanii jechuudha. Warri wal arrabsaa oolu, warri gartee wal ajjeesu, muka wal suuqu. Diini Islaama jedhanii barkunneen nuun jedhan. Ijoollee teenya Amaaraa naan jedhe. Liibiyaa kanatti
biyya Yamanis Suudi Arabiyaa keessa ka dadhaban ijoolleen teenya nam sadii Suudii keessa waa balleesse naan jedhe amantii kiristaanaa qabu. Hundi si musliima. Haga namtichaa afaa walitti dabarru geennee gandaan bayeetumaan raayidii inni warra tiraanspoortii kan dalagu biraa bu'e. Wanni irraa kaan anam meeshaa ho'i bite meeshaa kana binnaanii jaartiin qabdu ati maa akkas hin gootanaan jedhe lakkin qabaadhe maa bitaree jennaan hay nu bar musliimni mana keessattuu haadha irraa teenya gargaarree waliin dala ayya maal fiddanaan jedhe musliimni gabra jedhee dubartii garafee mana keessa ergata. Asirraa walitti kaafnee deemne gartee. Hagas takka deeme ilmi namaa kun gartanii wanni kan isin tun'uun maali sheekaa roobee irraa goraa. Rabbi tol fuudhe bakka isin geettan san hin geettan yes. Siyaasaa fi waan biraa walitti hin naqinaa hinaaffaa gandaallee. Sheekaa roobee dhaqee yes kanaa olillee rabbiin guddisuu ni danda'a. Dongora isaa rabbiin haa qajeelcha onna dhuufi. Godhaniif iskaalaayitii dhaquu dadhabee hin dhattane warra gabbayee kun amma iskaalaayitii nu dhandee nyaadhee dhattee nyaata namu miskiin illee dhaqee shaayii irraa dhugee hin ba'a iskaalaayitii garuun seentu bakka sheekaa roobee seen san achi seenuudhaafi sigalee birri Itoophiyaa kuma 20 kafaltee seenuu qabda gartee siree halkan qabachuuf yoo xiqqaate kuma 15 aga 20 kafaltee seenta siree irraa gadi VIP yoo ta'e yoo sheekaa roobeetii VIP qabanii jiraatan qabachuu hin dandeettu miskiin nama gartee nama dura deemtee waa gootu kun daatis kabajaa isaati gartee ka godhameef bitanii waa godhuufi miti ni jira mootummaan biyya kamiitu keessummaan nama tokko waan ta'e tokkoo fi ni keessummeessan mootummaan yoo si waamee waan tokkoon fedheef haa ta'u si keessummeessa bakka gaarii kabajaa qabdu sii qabaa jechuudha. Bakka kabajaa qabdu eenyullee ati dhaquu hin dandeenye kijibin. Yoo VIPdhaan qabanii fi jiraatan yes ta'uun ni mala waan sheekaa roobee baalee jedhisan jechuudha. Yoo VIP ta'e. Noormaalii yoo ta'e $100 ga $200 ho'iite jechuudha. Noormaalii yoo akkasumaan taraa qabaniif. VIP yoo ta'e beektu sin xiyyaara barnamni kun $1,000 yaabbatee kun $12,000 $15,000 garaagarummaan barcuma batu garaagarummaa qaba nyaata sii fitantu gargaari VIP dha sun. Bizinees kilaasiidhaaf ikoonoomii kilaasii jedhanii warra abbaa qabeenyaatii fi nama akkasumaan gartee karaa deemu xiyyaara tokkocha yaabbatta garuu teessoo ati irra teettutu gatiin isaa ol caala jechuudha. VIP godhuuf inni mala nama kana ni jira godhanii namoota garii mootummaan yeroo garii gartee keessummaa tokko keessummeessee VIPdhaan godhuuf inni mala. Kanaaf waan garii akkanumaan ol kaatanii waan godhina namni amma garii ni gaggaba anasiin dura kale modeen gadda siniin Finfinnee keessatti ani jetii ani agarra ammoo rabbi naadhis obbuleessi kenna mana mannaan jedhe gasta usedhanii mana ati ji'aan $10,000 kafaltu jira miliyoona meeqa almost miliyoon agartee mana siree ciisaa takka lamaaf yoo guddate ji'a takka bultaa kun $10,000 kafalta sharafadhaatitti almost miliyoona 2 jala jechuudha. Gasta usee soo qabanii namni kun anu fi $5,000 argee jira ji'aatti jechuudha. Mana ati bultee keessaa baatee deemtu. Soo kanaan maal jechuu barbaadeetti? Haadhiif nu jedhan. Dhuga dongora jedhe saniin nu deebise. Amma galgala kana viidiyoo tokko argee ture. Nama dhufee siree kana naa qabe akkas naan jedhe wanni sun dongongoraa dhiifama jedhee jira. Baramma haa ta'u biiliyoona yoo ni jedhe. Bakka kakuu kakate sanii yoo shee kanaan waa jedhan taate malee yoo inni miliyoona 100 ji'an naa qaban jedhe justif bira dabri nama san maal goota? Okay jedhe. Barnaa kafalaa naa guuraa agasii deeyna irraa baasaa siniin hin jenne. Jedheemi arraba maaltu geesse kaama namni gabrii hin gabbayee hattuu qoshaashaa saree waslaattaa kana baga salphate akkas ta'e hattuu namni kun diinii rabbii qomaa qaba quba qabaatu yaa rabbi yoo inni jedhe yoo sheekaa roobe yaa rabbi inni jedhe akka laakamtu beektaaf ni zollomame kaadha rabbiin nama zollome gartee gabricha dhis amantii feete qabaadhu jinni amani rabbiin namticha zollomamee yaa rabbi jedhe wallaahi sakandii ittiin eegu rabbiin kenna. Warra hedduun nama kadhatee nama dhabamsiise. Maaliif rabbiin baallama seenee jira? Waan gabrichisu namtichi miidhame jedhee san godhaaf. Yoo inni jinni naa godheedhe jinni godhaaf, saree naa godheedhe saree godhaaf. Yoo namtichi achi goree dhugaasanii yaa rabbi an humna hin qabu waan biraa godhuu hin danda'u. Gartee ni rifadhee naa rifachiise. Na salphisee naa salphisi yoo inni jedhe gartee rabbiin waan san godhaaf baallama seene kana rabbiin. Kanaafuu dhiifama isinittis dheeradhee obboleewwanti hedduu nu deddeebitee ani gaafni nama kanarraa gale gaafa sagana kaa namni sooshaal miidiyaa kana gubbaan jiru Ustaaz Ahmaddiin Jabal kana durriyyeen gaggara galchitee haadha isaanii ilmaan isaanii waan ilmoo namaatiin namni hin jenne akkamitti sanuu bara waan biriin akkamitti Ustaaz Abuukee Amaara waliin deema jedhanii Ustaaz Yaasin Nuuruu Amaara waliin deema jedhanii bara nuti Oromoodha akkamitti maaltu olif fide ammallee akkamitti gartee diina nubbita soostuu asxoochi kitaaba isaanii irraa hagee dhaabayan
ni yaadattan guutuun keessa waan nama kana irratti dalagan ustaaz Ahmaddiin Jabal nama gaa nama dubbata barsagalee ol fuunanii dubbatanii wallahi gaafa kara biraa galee nama social media kana gubbaadha adda namoonni kunniin hedduun isaanii feemas nama beekamu warri gaafa ustaaz akkas godhe maqaa jimmaatiin suuraa abbichuu kana waliin waan godhanni beektan jechuudha maqaa muummichi ministeera dhiyoo kana interview godhe yennu gammachuu moo gammadaa jedhaniin waa'ee san gubbaa interview godhe suuraa san gubbat wanni ustaaz Ahmaddiin Jabal hin godhamin hin jiru haa ajjeefamu jedhanii horii guuran jechuudha galtuun naayima maqaa isaa kuulloon galteedhanii jechuudha. Hagas gabboo namni gartee hagas xiqqaanni namni olomaayii tuqe akka nama summii nyaatee jedha wallahi. Namni aalima tuqe nama diiniin qoma jirtu diinii kana bar rabbiin nama jaalatu barsiisa bar. Eeyoo abbaan itti dalagate diinii kana namni marti hedduu barachuuf tattaafate hedduu aalima ta'u quraana kana haffazu hadiisa ilmii akka itti bareedu gartee namni bar quraana hadiisa himu. Berelleen gariin hin jirtu bererree jira bara. Bererree as qofa gubbaan haffazdee quraana kana asii ol hin bar. Kana kaanaami ka jedhe gartee nabi rabbi jala salaatu wassalaam rabbitu jedhe. Warra gari jira ka quraanni bareenni qaraatiin isaa ajaa'iba ka sagaleen isaa ajaa'iba ka ammoo gartee inni argiidhaaf deemu warra rabbiin guyyaa qiyaamaa warra jahannam godhu gartee. Warra sadi rabbii warra jahannam jedhe. Haafiza ka gartee quraana qaree qaraasise aalimni meeqarraa bahee dachii rabbii tana diinii waliin gahe. Ka ammoo inni aalima jechuudhaaf namni kun ilmii beekaaf na argiidhaaf gartee diinii barsiisu guyyaa inni du'ee rabbi isaatii walitti dhufe abboo ati aalima akkanaati sagaleen kee akkana bareeddi nama gara qaraasifte nama gara akkana goote gartee kana maaliif gootadhee gaafata kaaliq ni beeka qalii quluuba isaa eeka ka mataa gaqqabatee hin qaraasiste ni bara yaa rabbii kiyya olaantummaa tante diinii kan kee haqati na barsiiste banii aadamiin gahuudhaaf qareedhaan kazzaab rabbiin dallansuu isaan malte dallanee jedhan jechuu gartee qabaa jaannamii dabraa na argiif sheek akkas aalima akkas jechuudhaafi gartee qaraasaa turee akkasii bidda jaannamii darbanii jedhan abbaa qabeenyaati ka gartee sadaqaa isaa rabbi sitti hin fidin masgiida ijaar namni dura ijaaru hin jiru miskiina kenna namni dura kennatu hin jiru waama hundaa bare facaasaa deema rabbi sitti hin fidin kanallee rabbiin ni waama jedhan gartee guyyaa qiyaamaa ni gaafata yaa rabbi fuula kee argachoo olaantummaa tantee tana sanaaf gana godheedha isallee kazzaab jee rabbii bidda jahannamii darbanii jedhe sadaffaan jagna warra seefiin gartee diinii islaamaa kana irratti tokkoo jalan dabarree jedhan maaliin jihaanni dhufe takkaa seefii gartee isaa mana oleen beekuu jedhan ciree diina kana irratti tuulee diinii islaamaa gartee gaaf kaan rabbiin gaafu ni gaafataa jedha rabbiin ni beeka ka waan nu yaadnu bardalannuuf zaahira wallaa alla malee keessa ho'i beennaan beeku kana rabbiin eennuuf loltee yaa rabbii kiyya olaantummaa teetiif lolee kanallee kazzaab gartee kijibdu gootummaa kan kee balu goota siinaa jedhaniif faaruu saniif gartee loltee rabbii ibiddi jahannamii darbaa warri ibiddi jahannam irraa qabsiifamu warra kanniin sadiini jedhe ibiddi jahannamu gadaanee jechuu kaafiraallee gadi munaafiqaallee hundaayyuu gadaanee jechuu laala ibidda jahannam keessatti sadarkaa kana jira jedhana wanni dalannu kun guutuun isaatu akka buxxul jennu kanaami wanni warra sadiin kaawwan ammoo ka rabbii barsiise maaliin beeta sheeka sheenni tokko bar sheekni rabbii jecha barsiisu bar mataa yoo hin qabatu eeka diini mataa qababa dhugee bar bishaanonnaati waamtee ati birrii wotteen sirraan fudhatu bar yoo ati ballaqa fiddee itti kennite abboo eessaa fidde maaliif naa kennite siin jedha jalqaba kun aalima diini rabbiitiin quraanaan nama quraanaan barsiisuun namni beeka haraama ta'uu hin ga'u shari'aa islaamaa keessatti akkasiin barsiiste yoo abbaan sii kenne ni fudhatta warii kafaltee namaam birri naa kenni jetteetiin gartee hagasiin barsiisatteetiin dhoorga diini islaamaa keessatti quraan namni gurguru kunniin gurguruun dhoorga kanaaf wanni kana marsini tuqummaadhi namni hundinuu jarana namni gartee quluuba isaa rabbitu beeka roobee baadee wanni agarraa dubbadheen maalan nama dhagerraan dubbadhu namni kuni aalaafu haa jabaatu jara nama ilmiin qoma jirtu nama waan rabbii beeku ama gurbaadheen gadda diinii irraa bahee deebi'e jettan kana ooftanii osoo mukatti suuxxan kafree kufrii irra deebi'e amma waa'ee isaattu sooshaal miidiyaa kana gubbaa deemaa jira. Sooshaal miidiyaan kun guutuun amma karaa musliimaa fi kiristaanaa keessaa gartee mee seenaa laala mana irraa peente maal jettanii kanneen islaamummaan haqaanii mallaqaan bitanii deebisanii waan kana deemaa jira. Fitna rabbi rahmatan haa godhu. Eenyu kana godhu gurbaa san taa'uun dhoorgine eenyu tan kana eenyu maqaan isaa naa hima murtuguutoon mukarraa baastanii gurbaa naga utaalee diini keessaa ba'u jechuudha. Musawabaan isin mee taa dhiisaa inshaallah isin dheerina uffulcha ajandaa kiyya deebi'a ammoo tana caala ajandaan qabadhee adda dhufee
obboleessa keenya. Obboleessa akiraati rabbiin gartee warra haqa dalagee jannatul firdoos keessa qubatu rabbiin nu haa godhu. Diini tokko walitti qabna. Irdiin isaa irdii tiyya, irdiin tiyya irdii teeti. Baruu qabdan namni musliima. Namni laa ilaaha illallah Muhammadan Rasuulullah jettan. Warri harka dhooftan, sheer gootan. Warri waan kana jala deemtanii komantii kennitan. Wallaahi ragaa rabbiin ka biraan fidu komantii ta'e hadhaa tan rabbii walisii qabee guyyaa qiyaamaa ittiin rakkachuu deemta wallaahi. Sheekaa roobee hadha zollomtan. Arrabsitan komantii kennitan. Wallaahi rabbii laman ta'ini kakadhe. Tokkoon kan kee bar sheer goote komantii ho'i kennite bar. Bar sheer goote hin arrabsine sheer goote. Wallaahi qixa warra arrabsu saniitiin qabda. Ka kaafiraallee ka musliimaallee. Warii namarraa fudhatee dhoorgan yoo dhoorkate bar namni tokko namni lama wal godhe. Yoo namni lama wal godhe namoota sanii dhiise. Nu maaliif komantii nama nu arrabsatti hin kennaan isiniin jenna. Bar dilii tana yoo maqaa keenya isin wal dhabdan guyyaa qiyaamaa Mustafaa isin wal dhabsiisanii bar sheerii isin irraa fudhata Mustafaan bar. Ka isin gartee boroo kaachi deemnu golis suuxxan. Yoo ana dhacadhisee balaw naqi keessaa jedhe bar ana abbaan sababaa kana yoo dilii dalage dilii tiyya fudhee ta isin goota illee narra as fe'amti. Bar isinirraa illee buutu. Waliin rakkatan guyyaa haadhaaf abbaaf ilmoo wal dheessantu dhufuu deema hin dagatinaa guyyaa kanallee hagana isiniin jedha. Na uffolchaati haqa haa dalannu dhiisaa sheekaa roobee irraa bu'aa rabbi haa sodaannu nuti gartee rabbii keenya kadhanneeti salphina kana keessaa baanee akka ilmoo namaatii jiraana jennee yaadaa jirra. Tuttuttiin nu tuttuun tuni ila Suudaan laalaadha waan ol godhan makiinatti wal fanniftee karaarra ol oofti makiinaa walirra oofti boolla wal qotachiisee uummanni gamaa gamanaa gosaa waliin bayeetti warra shanaa jira. Dubartii ijoollee daa'imman waliin haadha fannisanii ilmoo fannisanii ijoollee lafaaf ta'e isitti hokkoo gootee fannisaa jirti Suudaanaadha. Maali kun beektanii? Baaxila akka nu goone hadha duruyyee ganda keessa jirtu. Waan gartee wasaka gamaa gamanaa kan nama ish jedhuun dhabamaniiti. Rabbiin gaafa isin daangaa tiyya cabsitan maal jedhe rabbi isin cabsaa jedhe gartee. Xiqqeenna keessatti yeroo namni gartee hish jedhu dhabame rabbi sodaadhu. Gartee zamana nabiin jeessantu dhufe nabi rabbi salaatu wassalaam zabanul aakir yeroo namni badii dalagu. Hatta dubartii nabi rabbi salaatu wassalaam yeroo isin zinaa dalagdu yoo dhufa waan janjan aalimni itti dhufe bannamni sheekaa diqqoo karaarraa akkasii qaada dalagadha. Haraaman jedhuuni bare xiqqoo gara siiqaa dalagadha. Namoota badii dalagan bira dhaabatanii warra baaxila kana faarsan nabi rabbi sallallahu waan kaleen nuukaa nabi rabbi sallallahu alaihi wasallam achi dhaabbanna. Kanaaf inshallah na jala jirtanii inshallah tana irra nuu fardii faadha irra isinii dhaabbadhe rabbi khayrii nu haa godhu haqa walirraa qabna ka tana yoon geessine guyyaa qiyaamaa Mustafaa illee arge irraa gaafatama. Dhagaye waan gartanii waliin jechaa jiru rabbi irraa na gaafatama ofirraa geessaa jiran yaa rabbi atillee raga kun nuti geesse jechuudha. Gartee tana jedheetiin sagantaa kiyya seenaa. Nabi rabbi salaatu wassalaam yeroo baaxila dalagamu obboleessa keessan irratti gartee dalagamu argitan yoo ka harkaa yoo ka afaanii dhorkaa kanaaf jennaa warra isa irraa fagaadhaa jedha yoo humnatti dhabde. Kanaaf gartee obboleessa kee ka zollomellee harka qabiyyaan saabtoti yaa Rasuulullaahi namticha zollomame bira dhaabbachoo ni jirti ka zollome hoo akkamii bira dhaabbadha jennaan inni nuu isa zollomee akka of hin miine sigalee zulmii san irraa dhorkaa jedhan. Ka zulmii irra dalagamte zulmii jalaa baasu ka zulmii nama irra dalagullee gartee zulmii irraa dhorkuudha jechuudha. Tanaa yaa rabbi yoo jenne argannaa hundi keenyaa inshaAllah jazakallahu khairan baarakallahu fiikum.